كدائما وقاشني منا قبضو أول ديماني لفسيرت بيجباسي كست أجيسني ديبياني نقالا and justice for Nasia Ziaja undi khaysan akuma jirta واحد دون نقاي waan biraadhi isa qophiin نما دانا تاجروا جدن كناف يا ورا موتما يا ورا إمي كونس اللالت كنتيبا مقالا در الدواء إن يتمنى إن يتينا نرى قباجني يا أمتا سني دچيم ننجني يا أمتا وفرا فالمدى جلانجر أكنا ما تقوت كسغلي حواسا تقوت أنغر خوتي نامسان دامدو يلو دا إسين جلت دمو قمنو سنو دبرتي إسين جلت دمو قبدو أچودا dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya dubartiin haadha manaa keenya dubartiin isiinuma sin manaa qabdan sana jechuudha haadha manaa keessaniitu lakkuu lama wajjin ajjeefamte utuu jedhamee teessanii hin bultanu raftanii hin bultanu dhaabatanii hin deemtanu lola labsitu akka sabaatti jechuudha dhugaa walitti himnaa jechuudha lola labsitu utuu haadha manaa bulchitootaa taate utuu haadha manaa bulchitoota naannoo dirree dawaa taate silaa qaata girriin kaate lolli labsame jechuudha Oromoo Somaaliyaa gidduutti horii bade ka barbaadanuuf kamana jirtu kafoonaa keessa jirtuufi jedhan nasihaan nurkaa kuttee deeffachuun dandeenyu haqa sii gaafachuun immoo dubartoota naannoo dirree dawaa bor akka barbaadan galanii akkana jeemneef malanu lubbuu isiitti nu deebisaa nuu fidaa نوريسا جنة فلان سين كبانجو وبيما دي كمنا نسيان دوته دو لما دوته دو سدي دوته لبولا ماولين جتشو لكولا ماولين أمني سينة لفا باسيرت لفا باسي تشابيرت أجيفمته بور وبين كينيا مالي هادولي كينيا كان غابة تاجرنا لكهو لبدني متي yeroo lama sadii waadaa galtaniitu jechuu dhageenye dur wayyaanee sodaatu siniin jenna dur wayyaanee takkana godhe wayyaanee sodaatan jara takkana godha isiniin jenne waa sinii keenya amma ammoo waa sinii keenya hin qabnu muummichi ministeera Itoophiyaa isaa dubartii irratti dhaqee mana diigee manatti ijaaru argine isaa dubartii kabajamuu qabdi jedhee paarlaamaa irratti dubbatu argine dubartootaaf carraan hojii bal'achuu qaba isaa jedhu argine isin warri naannoo maaltu afaan isin qabe kun gaaffiidha dhimma obboleettii keenya haqni sii ba'uu qaba ka jedhuun gabaabsa namoonni carraan arganne guddisii Hamzaas hunda jalatti deeqaa tokko tokko. Hamzaadha kan dhumarratti dubbadhaanii. Mee wanni san godhe laala kinjeeti dhimmichi kuni dhimma siyaasaan isin wal qabsiiftanii bilisa wanni kuni namni hundinuu ifirraan bu'eeti waan kanarra dhaabbachuu danda'u qaba lubbuun namaa waan kana yeroo meeqa beellama seenanii waan kana jijjiiranii ammallee mee naa obsaa ammallee mee waan kana maa naa obsaa jedhanii yeroo meeqa jijjiiranii waan kana bira kutu jechuun mataa waan kanaa keessa waan biraa jira lubbuun namaa inni kun haa bahu jennee galgalaa ganama waan kanarraa dubbachuun isin fuutanii dhimma siyaasaatiin waliin qabsiisinaa nam tokkolleen waan kana irra dhaabbannee ammallee hanga wanni kun bahutti abbaan fedhe jalaa nafu isin fuutanii gara feetanii xooftanii nuti bakka san hin jirru bakka hayni haa bahu san jirra namni hundi waan kanarra dhaabbatee ammallee hanga wanni kun bahutti abbaan fedheef duuban deebu gara feetanii xooftanii gara dhiiftanii namni waan kanarraa duuba deemu jiru dhaamsa namoota miiseenjeraan deemuutiif hin baana waa hedduu jira qabeetiin isinitti hima kanaafi bakka saniin ibsobuu fi namallee sobuurraa fagaadha ni beeyta warri waan kana jala kanaan akka bookeetti yaa'u jirta miiseenjeraan harka keessaa fudhadha kanatti aansee dhimmi kuni maalii fi gaafii irra deebinee isin gaafanna maalii fi beellama seentanii yeroo 10 jijjiirtan dadhabdaniiti wanni kun dadhabdaniiti
dadhaddanii miti. Waan kana waan gootaniif isinuu ifanuu gootan. Achuma qabeetiin isinitti hima. Akkamarraa amma duraatti irra dibaa aschi dibaa wanni wal sossobnuun hin jiru. Waan kana gabbaatanii abbaan gadaa magaalaa san keessa jirtu ati Khadiir Jawaar kantiibaan keenya kabajamoon keenya laal maqaa kee osoo gadi hin buusne bifa arrabsootiin osoo hin taane kabajaan waan kana si gaafachuu jirra marsaa 10 irra deebinee wanti kun siyaasaa isii yaaddanii wal quban qabu maqaballee isaa keessanii wal quban qabu herreega sanitti fudhatina waan kana gabbaatanii ifa bal'aa nuu godhuu dandeessan yeroo gabaabatti isin eeggan wanni kun hafeettanii akka dhiyoo tanaatti baatii takka meenaa obsaattanii namni haada bineensa ta'ee dhufa namni miira isin yaatan kana tolchee isinitti himan kasandaran oowwee dhufa namni maaliif waan kana keessa miira sobaatiin wal qabatee jira miira waan kana baasuu dhabuu isinirraa calaqqisuutiin wal qabatee dhufa waan ta'eef kanaaf waan kana akka marsaa dabreetti ammas beellama qabneeti namoonni haadagatu laal paawora uummatee dhufaan siin jee maaliif akka isin waan kana beekaa lafarraa harkiftan arkaa jira namni hawaasni dammaqee waan kana arkaa jira lubbuun namaa safaaxaa mi jara kiyya safaaxaa miti kantiibaa kiyya Khadiir kiyya kabajamaa obbo Khadiir Jawaar irra deebi'ee dheengadda haati manaa kee dhukkubsattee fuutee Minisootaa ubulte bultii meeqa Minisootaa geessitee wal'aantee galchite tunis lubbuudha namni dhugaa jirtu walitti himee haqa obbula haqa intala si jala ciiftuu haqa jaartii manaa qabdu haqa haadha ilmaan keetiitii fi kana wanni adda godhe hin jiru dhugaa wal dhungannee walitti himna wal jaalanna wal jaalanna wal kabanya wal kabanya laakiin garuu lubbuun namaa safaaxaa miti tana bareedduu godhanii tana Minisootaa geessaa jaartii ofii wal'aannachaa tana irra dibuun kanaan na guba warri as jala yaa'ee komantiidhaan miira kana waan biraan micciiru akkamiin namni tana fuudhee Minisootaa geessaa wal'aannachaa tana lubbuun isiidha akkam baane godha Khadiir Jawaar waraana keetii ajjeesechaan jiru nuti ummata kaanii dhufee daangaa kee seenee ajjeese daangaa kee maan falmanne kana nuti wanni achaa jirru hayni obboleetii teenyaa hayni obboleetii teetii maa bahuu dhabeedha nuti gaafin keenya miti yoo jirtuu qabrii nuu fuudhii fidii barcumarra nuu kaa hin jenne qamisatti kaayi nuti obboleetii teeti obboleetii tiyya obboleetiin teenya tuni furmaata kana maaliif kan nuu dadhabdan abbaan gadaa keenya kabajamaan barana baaru zulumatti isin haagatu jedhee maqaa Khadiir Jawaar tuquu jecha akkasitti abaarsa hagas ga'u nama abaaraa ture ar'aan tan akkamiin lubbuu namaatiif gabba'uu dhabe rabbi isin uume sodaadha lubbuu namaatii fi maqaa namaa kamtu caala maqaan Khadiir Jawaar hangas kabajaa argatee lubbuun namaa akkami kabajaa dhabde meeti abbaan gadaa keenya jabaan guddaan dheengadda magaalaa san keessa dhaabbatee nama Khadiir kiyya tuqu baaru zulumatti ollaa kanaa hojii eeqeetiin jira wanni kun hedduu nama aarsa hedduu nama dhagama akkami abbaan gadaa asirraan siinqee kaayyatee wanni qabatee abbaan gadaa silaa yaa ilmaan kiyya isin hundinuu rabbi isin haa qaceelchu seera abbaa gadaa keessa kaa abbaan gadaa daangaa ala naman abaaru seera jiru ala naman abaaru abbaan gadaa yaa ilmaan kiyya nagaa isin haa godhu tokko isin haa godhu afaan walii isin haa galchu haqa bade haa baasu jee abbaan gadaa karaa uumaa karaa kabajaa karaa ilma fi eebbisuutiin karaa furmaanii dhufuutiin deema abbaan gadaa gabbahee baaru zulumatti isin haa gatu ilma kee tokko abaaraa tokko eebbiftaa maaltu uumame ilmaan kee lamaan waliif fiddee araaran buuftu abbaan gadaa namni akkamitti abbaan gadaa waan kana faallaa oofee kantiibaan baatii meeqa beellama kana jijjiiree akka ijoolleetti ana sobdamoo if sobda gaafiin kun lubbuu obboleetii tiyyaa lubbuu obboleetii teetiin if sobdaa obbo Khadiir Jawaar kabajamoo lubbuu obboleetii teetiitiin morabbii si uume sodaadhu waan kanaati beellama qabattee yeroo 10 jijjiirtaa rabbii jayi akka namni waan kana ignoor godhee dagatee bira kutuuf ati beellama kana jijjiirta waay maal akka ta'uuf wanni kun meeqa qabaalaa isin yaa ilmaan Oromoo dillee as jirtan kun viidiyoon kun yoo waraabamte bakka hunda geessu mee dubbumatan akkamiin laaltan isin akkamiin namni waan kana akkana godhuun barbaachise maa barbaachise ani ragaa qabatamaa wajjin viidiyoo tana mee laala bakka inni jiru Minisootaa jira jedhanii waa hundaa wajjinatti erganii lakkii poostiin godhu
Hono laal bakka inni dhaabbatu bakka inni jiru asi jaartii isaa wallaannachuu dhufe jaanii namni warrummaan isa bira jiru viidiyoo waraabanii suuraa kaasanii namni godhe natti ergan lakkii kantiibaa keenya miira sanii miidiyaa irratti hin baasu miira sanii miidiyaa irratti hin maxxansu jeetii waan san jalaa didee bira kute kabaja kee gabbusuu waan hin barbaanneef kabaja kee gabbusuu fi haqa gaafachuu wal adda waan ta'eef haqa kee mirga kee maqaa kee osoo gadi hin buusne kabajaan kantiibaa kiyya kabajamoo obbo Khadiir Jawaar maqaa meeqaanis yaame bakka kanatti kantiibaa kiyya obbo kabajamoo Khadiir Jawaar maqaa dila kanaan siyaamaa halkanii guyyaa maqaa kee ol qabaa kabajaan si gaafachaa jirra wanni badi as keessa wanni tokko hin jiru maqaa Khadiir Jawaar balleessuu yaa'an kaan yaa'ee miseenjeraan gubbaa jalaa xiqqaa guddaan maali maqaa Khadiir Jawaar eenyutti bu'e jibbaa Khadiir Jawaar irraa qabaniif maaliif jibbina Khadiir Jawaar obboleessa kiyyaa aangoo barbaadu ol siqee bakka abiyyi jiru haa qabatu yoo barbaachisaa ta'e namni jibbaa isaa qabu tokko hin jiru. Dhiifa manaa godha daba hedduu takkaa deemaayin daba miseenjeraan deemu daba isin nama jajjabaa miidiyaa kana gubba fooloora qabatee yaa'u je'i namoota silaa isin hayyuu yattanii jala yaatanii fooloo gootan kagabbee miidiyaa kanarra gorsa kannaa jiruu fi namoota kumaatamaan lakkaa'amu ragaa qabatamaa wajjiiniin isinii fidee isin agarsiise yoo barbaachisaa ta'e osoo maakiin teenye tun akkana taate osoo siifan teenye tun akkana taate osoo nasraan tun akkana taate osoo shamarreen dillee as jalaa tun akkana taate namoonni gurguddaan kun lakkaanamuma sagalee ijoollee tanaa dhoo'isuu je'eetiin fudhadhee siin jee kanan na gubee galgalaa ganama kan na oowwisa kanaaf yeroollee isinirraa gubee dhiifa manaa godha waan silaa namni hedduun kun dubbachuu qabuun kophaatti jetti hagana dubbadhee isin hundi fudhadhaatii dhugaa irra dhaabbadhaa dhugaa dubbadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Tole. Nama tokko dabaree kennamas. Abbaa Abdii kana Abbaa Abdii sagantaa boonaati Abbaa Abdii. Wannan jedhu waan takka qofa. Bay viidiyoo bay takka qofa maa itti godhu takka jiru inni teettu. Ol fudhu warra dubbatu ol fudhuuti. Dudubbannee piitishinii namni hin deemin garri piitishinii guddaa qabannu akkaataa isaa nutti himan waan guutamu sana. Abbaa Abdii viidiyoo as bahi haa ilma keetu Abdiin agarree as bahi. Video fuula caccabaa sadiin fuula uummata kana as bahi fuula turre. Akkanuma dubbadhaani dhugaa dubbadhaa dhageeffadha bor nu hundi ijaarrannee hundi sana malee bahuu hin danda'u. Filtaritti ayyee dhageeffadhu. Ayyee Nugaamtee yaamicha irratti argamnee akkasitti kabaja keessaniif hunda kabaja uummata kanaatiif hundaafuu armatti argamnee sagalee muciyyoo tanaaf ta'uuf as jirra hundi keenya bu'aa takka buufnee armaa yaana malee guyyaa kaan laayif irra nu baaftanii arma dhufnee achi barbaarii guyyaa kaan hin baana laayifitti what is this akka ta'uu qabnu nambara kiyyaa qabdaa guruppii waatsaappii ijaarii nu hunda guruppii san keessatti wannaa nu godhii warri biyya jirtan kadirree dawaa jirtan waajjira bulchiinsa sanii maqaan isaanii Khadiir Jawaar ni beeytanii nama dhibbaa ol maal taate siddawwalanii Qabbaleessina itti fufaa. Abbaa Abdii. Yookiin siifoo kii makii ol fuudhu. Guddisuu abbaa kaayi. Awwaraa batumii. Abbaa Abdii akkam teessaa? Networking darbeni hoy networking darbeni fi. Bakka nasraa nama tokko guddisiin dhaabinii sagantaa. Nama tokko bira fuudhii yaadu bakka. Makkiidha maqarraan ka makkiiti. Ayaa aflattu. Duraan dursoo hundi keessanii galatoomaa hundi keessanii amma furmaatatti osoo gara Amni googalchaame. amma gaa wanti hundinuu Hamzaan illee dubbatee jira, Mubaarak illee dubbatee wanta itti daanu hedduu hin jiru. Garuu amma osoo furmaatatti namni kun amma ni deema isin galee furmaata irratti osoo dubbannee maal godhuu akka qabnu maaltu nurraa eegamaa wanta isin keessan yoo jiraate sanirratti dhaabbannee haa hojjennu. Akkasuma immoo dabalata osoo kana goone namni hundi keenyaa feemasoonni asirratti argamu hundi keenyaa
Facebook irratti akkuma beekamutti mootummaanis ta'ee warri dhimmi kana ilaallatu hundinuu fake accountii TikTokii haa qabaatan malee Facebook fayyadaman irra guddaan isaanii jechuudha. Barreeffamni tokko qophaa'ee barreeffamni wal fakkaataa tokko qophaa'ee suuraa kantiibicha magaalaa Dirree Dhawaatiin wal qabsiisnee bifa kabajaatiin hundi keenya of feemasiin jedhame hundinuu guyyaa takka Facebook irratti zamachaa osoo goone osoo achirratti barreeffama san post goone osoo lolle maal isinitti fakkaata kun gaaffiidha. Akkasuma immoo furmaata irraa haasofnu itti aansuudhaan immoo dhimmi obboleettii teenya dhimma siyaasaatii miti siyaasaa waliin qabsiisinaadha. Wanti isin beekuu qabdan tokko Itoophiyaas jiraattee biyya feetes jiraatte osoo obboleettiin kan ta'e garaa qabdu ulfa ji'a jaha lakkuu garaa qabdu osoo akkanatti ajjeefamtee badii tokko malee siyaasaa tokko malee waan takka osoo hin godhin akkasi ajjeesanii lafa isaanii saaman kanatti osoo obboleettii tantee taate maal goota hundi keetu bikka jirturraa ni iyyitaa ni lolta osoo isii jala deemtee illee hin barbaadde jechuudha. Hanqaddu'a lubbuu kan kee kan nuti hin deemta jechuudha. Kanaafuu har'a nuti wanti nuti falminu akka boru obboleessa keenyarra obboleettii keenyarra haadha keenyarra ilmaan keenyarra nurra hin geenyeef jechuudha. Nama tokkoof gaafa dubbannu dhugaa nama tokkoo gaafa dabsitan immoo isinirrallee wanti kun ni ga'a. Siyaasaa waliin qabsiisinaa hundi keessanuu amma gara furmaata haa deemnuun jaa galatoomatu.